ta'an immoo beekuyyuu dhabuu danda'an immoo namni ani dinqisiifadhu garuu inni dhalattee kiyyaayyuu hin beeku. Abbaa miskiina wallahi abbaa rakkata Abdii Geetaachoo jalqabatti. Inni yuutuubara guddaadha ka. Haa ta'u jechuun guddaadha. Ani silaati warruma akka kennaa waggaa takkaa fi ji'a 5 akkuma anaasi. Warruma akkamii kanarraa jedhaa jira bara. Kalas dhiisi jedhi kaan jalqabatti isa dinqisiifadha. Hayyee warruma gurguddaa keessaa dinqisiifadhume hayyee. Okay, wallaan isa dinqisiifadha baay'ee takka jechuudha. Akkanattu har'umaayyuu carraa argadhee arraba kiyya baafatu kiyyaaf hedduun gammada. Gaafa tokko Abdii Geetaachoo viidiyoo kenna kan akka dhaggeeffatu immoo abdiin qaba. Hayyee. Ijoollee warri Abdii Geetaachoo beektan kutaa ergaa viidiyoo kana inni ilaalamte. Sheer godhaa jettiin immoo sheer godhuufi barbaaddeetu beekatanuma keessa. Haaliin kiisiif jala kaa'uufa barbaadde garuu yaani inni nama faana namatittis dantaa qabu miti nama gajjedhee rabbii ofiitiif jecha saba ofiitiif ciniinnatee hojjetudha. Haa galatoomu dhugaa. Kanaaf ani isa dinqisiifadha jalqabatti yuutuubaroota xixiqqoo keessaa abboo nama shamaraa tokko qofa na dinqisiifachiisina baase. Hayyee. Isaan immoo beekuyyuu dhabuu danda'an immoo namni ani dinqisiifadhu garuu inni dhalattee kiyyaayyuu hin beeku. Abbaa miskiina wallahi abbaa rakkata Abdii Geetaachoo jalqabatti. Inni yuutuubara guddaadha ka. Haa ta'u jechuun guddaadha. Ani silaati warruma akka kennaa waggaa takkaa fi ji'a 5 akkuma anaasi. Warruma akkamii kanarraa jedhaa jira bara. Kalas dhiisi jedhi kaan jalqabatti isa dinqisiifadha. Hayyee warruma gurguddaa keessaa dinqisiifadhume hayyee. Okay, wallaan isa dinqisiifadha baay'ee takka jechuudha. Akkanattu har'umaayyuu carraa argadhee arraba kiyya baafatu kiyyaaf hedduun gammada. Gaafa tokko Abdii Geetaachoo viidiyoo kenna kan akka dhaggeeffatu immoo abdiin qaba. Hayyee. Ijoollee warri Abdii Geetaachoo beektan kutaa ergaa viidiyoo kana inni ilaalamte. Sheer godhaa jettiin immoo sheer godhuufi barbaaddeetu beekatanuma keessa. Haaliin kiisiif jala kaa'uufa barbaadde garuu yaani inni nama faana namatittis dantaa qabu miti nama gajjedhee rabbii ofiitiif jecha saba ofiitiif ciniinnatee hojjetudha. Haa galatoomu dhugaa. Kanaaf ani isa dinqisiifadha jalqabatti yuutuubaroota xixiqqoo keessaa abboo nama shamaraa tokko qofa na dinqisiifachiisina baase. Hayyee. Bare sabbareetta akkammoo biyya alaa kana barate abadan taa'ee hin danda'u. In deebi'ee gaafa ani garuu kaashisnu hin deebi'a maan hin gale jechuudha. Gaafa deebitee itti sii dabalaa naan jedhan mallaqa akka itti gara yuutuubaa dhufe sitti hima. Isaan jechuun warri arabaa itti sii dabala naan jedhani tole jedheeni. Ergasii ani garuu gaafa san yookaan deebi'a yookaan deebu jedheetuma deeme hagamitti naa dabaltanis waa kana san hin jenne. Ergasii kaanii akkas ji'a 8-9 biyya ture lammata hin deebi'e yoo san immoo koronaadha baasii guddaa baasan jechuudha wallahi Dubaay na fidanii Dubaay irraas na fidanii. Kalas gaafa dhufee yaani hedduu ulfaata isaanitti illee dhugaa dubbachuuf. Na kalas ji'a fudhadhee maaliif naan dabalina haguma duraa naa kennitan jennaan baasii baay'ee sitti baafnee xiqqoo turii naan jedhan. Isaan akkas naan jennaan okay anam akkamitti yeroo hunda isaan kadhadha waa of hin danda'u jedhee wallahi aabbiiwwan hedduu birrii namaa kafalaa waan jedhan san argite. Achuma eegasi aabbiin kun halaala moo haraama si maalirraa namaa kafala waan jedhu akkasii yaadaa ture yuutuuba keessa seenee ijoollee warroota aabbii san barsiisu maal jedhan akka yuutuubiin maallaqa isinii kafaluuf kana nurratti taphattan malee aabbiin kun sobaa kiwaayii faa barsiisan daqiiqatti birrii argattan jedhanii kaan barsiisa uummanni kalas warri koomentii kun laal. Isin yuutuubiin akka birrii isinii kafaluufi malee nu yaaddanii yookaan aabbii kana nu barsiisan jirtanii haa nuti birrii irraa arganna jennee isinii daawwannuuf jedha. Achumaanin ahaa edaanuu birrii yuutuubiin birrii namaa kafalaa jedhe qaasaman billaa akkana. Yuutuubiin birrii namaa kafalaa jedhe yuutuuba bane jechuudha. Erga bane immoo tiyyuu alhamdulillah. Ji'a tokko baay'ee jabeessa irratti hin hojjannee. Bi'aansi ji'a 2 walumatti dhaabee haga dandeettii kiyyaatiin asiin dalagaa isaanii eegas irratti hojjedhee ergas immoo gaafa ji'a 3 wonii ta'e jechuudha alhamdulillah. Erga dhufte immoo nama
nama wal bartee naan jette akka ajaa'ibaatitti wallaahi ladima alhamdulillah. Ijoollee qaqqaalii, ijoollee gaggaarii, ijoollee isaanirraa yoo online irraa ture jechuudha. Bakka akka maatii kiyyaatitti jechuu sila yaani qalbiin tiyya ebaloo eessa jiraadhitti naan jetti yoo laayivii namaa jala seeneetiin hin jira hin argin illee obboleeyyan tiyya qaqqaalii karaa rabbii keessatti jajjabaatanii wal jajjabeessanii wal bare alhamdulillah isiin jedha. Maashaallah wallahi hedduun siif gammadee jira. Ati dubartii jabduudha ni beeksiftaa ammallee akkanumatti itti fuftee waan gaarii anu waan akka mataa kootitti waan gaarii sirraa barataa jira waan ta'eef akkanuma akka waan gaarii irratti nu jajjabeessitu abdii sirraa qaba. Inni tokkoffaa akka tan uf amaneeyyuu amma viidiyoodhaan bahee si waliin gaafattee fi godhuuyyuu yaani dhugaa sinna kakaase waan ta'eef asumaanuu hedduu galatoomis siin jedha. Inshallah gara fuulduraatti hojii baay'ee akka wajjin hojjannullee abdiin qaba. Akkasumas immoo yuutuubiin keellee akkasiif guddatee waan gaarii waan baay'ee irratti hojjettu abdiin qaba. Eshi asumaanuu gaafiin kiyya waa'ee yuutuubii kanaan wal ilaalchisee jechuudha. Mee yuutuubaroota xixiqqoo irraa yaani yuutuubaroota akka nuyi kanneen irraa ganaa yuutuubaroota illee hin taane garuu ni taana immoo abdiin qaba yoo irratti hojjenne ni taana jedhee waan hin qabu. Kana keessa kotaniin taana inshallah ati ofitti amanamummaa qaban jajjabaattee bakka kamiin geessu. Mee yuutuubaroota xixiqqoo irraa namoonni ati dinqisiifattu nama lama shamarran keessaa nama lama dhiira keessaa nama lama. Dhugaa rabbititti dhiira keessa mee eenyu yaadda mee ati yaadde eenyu dinqisiifattee amma jettee yaadda? Jechuun namoota baay'ee waan wal bartee saffisaanii anillee ni jira akka mataa kootitti namoonni an dinqisiifadhu yuutuubii kanarraa warra dhiiraa keessas warra shamarran keessa. Amma gaafiin koo si gaafataa jiran amma asitti gaafattuudha malee deebistuu miti bartee. Osoo deebistellee rakkoon qabu maal ani baluu sanii inni illee akkasuma akkuma jirutti ta'e ani garuu san dinqisiifanne siin jechuu danda'a haa ta'u ishee namni ani dinqisiifadhu jalqabatti jechuudha eenyuma jedhitta eenyu isinitti fakkaata mee daawwattoota keenya eenyu isinitti fakkaata. Maybe jechuudha kaati dinqisiifattu ani dinqisiifadhu kaati dinqisiifattu namni biraa hin dinqisiifatu namni hunduu kallattii addaatiin ilaala waan ta'eef mee ati jechuun namni ati dinqisiifatte namni nama walqixxummaan ilaalu yuutuubii kanarra namni dhugaan oromummaaf sabboonummaan nama waliin hojjetu ni jiran ijoolleen takka dhiirrillee baay'een jiranii garuu ni jiran. Eenyudha mee isaan keessatti jara beekuu dandeettaan immoo beekuyyuu dhabuu danda'an immoo namni ani dinqisiifadhu garuu inni dhalattee kiyyaayyuu hin beeku abbaa miskiina wallaahi abbaa rakkata Abdii Geetaachoo jalqabatti. Inni yuutuubara guddaadha ka. Haa ta'u jechuun guddaadha yaani silaati warruma akka kennaa waggaa takkaa fi ji'a 5 akkuma anaasi. Warruma akkamii kanarraa jedhaa jira baran. Kala dhiisi jedhi kan jalqabatti isa dinqisiifadha dinqisiifadhe ayyee. Okay wallaan isa dinqisiifadha baay'ee takka jechuudha akkanattu har'umaayyuu carraa argadhee arraba kiyya baafatu kiyyaaf hedduun gammada. Gaafa tokko Abdii Geetaachoo viidiyoo keenya kan akka dhaggeeffatu immoo abdiin qaba. Ayyee. Joolle warri Abdii Geetaachoo beektan kutaa ergaa viidiyoo kana inni ilaalamte. Sheer godhaa jettiin immoo sheer godhuufi barbaaddeetu beekatanuma keessa. Haaliin kiisiif jala kaa'uufa barbaadde garuu yaani inni nama faana namatittis dantaa qabu miti nama gajjedhee rabbii ofiitiif jecha saba ofiitiif ciniinnatee hojjetudha. Haa galatoomu dhugaa. Kanaaf ani isa dinqisiifadha jalqabatti yuutuubaroota xixiqqoo keessaa abboo nama shamaraa tokko qofa na dinqisiifachiisi na baase. Ayyee. Isii keessa dhugaa rabbititti nama jechuudha dadhabee hiifadhe osoo hin jenne anaafillee si'iifillee ati biyya kamuu ta'e biyya sanis kanas ta'e jechuudha biyyaan si hin filanne ammallee beekumsaa fi bareedumsa keetiin si hin filanne yoo danda'e kiroomis namarraa fuudhuudhaan akkasuma viidiyoo nama osoo hin argine achittis wallahi gara haga dandeette of jala taheetiin garee garaagaraa irratti sheeru godhuudhaan yuutuubaroota lafa ol ka'aa jiran gargaaraa jirtu obboleettii tiyyaa obsinaan tuubiin dinqisiifadha. Obsinaan kaleessa dhufte moo? Jechuun kan nama dheengadda tana har'a dhufe dinqisiifachuu danda'a maaliif yoo ofii bar fedha kiyyaa miti kun. Moo akkasi dinqisiifadha. La
na dinqisiifadhu hin jenne garuu obsinaan ani kaleessuman baree ayyee ijoolleen isii dura darban baay'ee jira waan ta'eef dhugaa dubbachuu fi ijoollee baay'eetu jira. Maybe gaafii gaafatte waan kanarratti ani siif deebisuu danda'a ijoollee baay'ee kan darban jechuudha. Ani erguma ijoolletti dabalameeyyuu jechuudha. Erga ijoolletti dabalameeyyuu biyaansi ji'a 2-3 ga'u dhugaa dubbachuuf. Maaliifuu dhugaan akkuma dura sitti hime jechuudha. Durallee akkuma kophuma kiyyatti nama takka hin beeku hirmaataa ture haga dandeenye shisma hojjetaa ture jechuudha. Akkasii kanasiin jechuu barbaada jechuudha. Ergammoo ijoolletti dabalamee ji'a muraasa ergatti dabalame immoo ta'anii keessaa arge jechuudha. Ijoolleen bari yaani fakkeenyaaf abbaan fedhes jiraachuu danda'a jechuudha. Yookaan ati bari na gargaartee nama biraa dhiisuu dandeetta jechuudha. Na barreessitee jechuudha. Mee atumti jechuudha. Koomentii dhiyoo tana na gaafate sun isiidha yoo siin jedhu yaani amanuu dhabuu dandeetta. Nama hundaayyuu dhayitee jechuu wallaahi hidhatee sanillee koomentii akaawuntii takka lamaan hin daawwattu jechuu akka waan daawwiin isii sun sa'aatillee dabalee fi yaani isii ol kaasu hedduu takka nama gaariidha dhugaa. Ganama eenyutu hirribaa ka'ee obsinaan tiyya miskiina tiyyaa dhugaan komantii tokko duniyaa moo isa jedhu san hedduun dinqisiifataa ture komantii kiyya jalatti yeroo baay'ee naa barreessiti yoo isii taate asumaanuu hedduu galatoomi siin jedha obsinaan teenna jabduu namaa siin jenneera. Barri beekan barsi qofaa miti jechuudha. Garuu yaadaa ture. Dhaqiitiiti anammallee jechuudha kiyya jala seen ilaali isiidhaan siin jedha akaawuntii takka lamaan osoo hin taane waan qabdu hundaan nama daawwatti jechuudha. Dhugaa rabbi yeroo kaatetti hisaaba silaa namni yookaan barnoota tokko seenee waan tokko dhageeffatee waan tokko itti boharu isiin viidiyoo namaa jala dhageeffattee koomentii dheeraadhaan haga karaa dheeratu jechuudha. Akka tushaatitti barreessiti saniinillee dhugaa rabbiititti haa galatoomtu fakkeenya nama hundaati siin jedha obboleettiiti yaa rabbi of duuba isin deebisinii jabaadhu warri isii caaltanii fi warri immoo akka kiyyaa isii akka isii osoo ta'e jettanii hawwitanillee jabaadhaan isiniin jedha. Maaliifuu har'a namni tokko isin dinqisiifachuu danda'a borimmoo tuyyuu jechuudha seenaa galmeeffattanii deemuu dandeettan. Kanaaf rabbiin nama waan gaarii hojjetu dubbatu nu haa taasisu. An akka kootitti namni ani argee yeroo haga arge keessatti jechuudha irraa gammade isiidha. Hunda obboleeyyan kiyyaa irraa gammada jechuudha. Garuu immoo tuyyuu keessaa kanuma irraa dinqisiifattu naan jettee mi'atillee jechuudha. Guutumatti obboleeyyan keenya. Fedha keet irratti hundaa'a. Fedha keet irratti hundaa'a. Akkaasatan yeroo ammaa kanatti akka duraanitti osoo hin taane ijoolleen teen harka wal qabaa jiran jechuudha. Yaani wal gargaaraa jiran wal jajjabeessaa jiran garuu isaanirra kan yeroo ofii namaaf kennee kan humna waan danda'e jechuudha waan dandeettii isa saba ofiisaatiif kenne awanatti nama fakkaate dinqisiifadha. Kanaaf hundi keessanuu jajjabaadhaan jedha. Immootiyyuu yoo wanni balleesse jiraate kanarratti illee dhiifaman jedha. Hayyee wanti balleessitu tokkoyyuu hin jiru. Gaaffii gaafatamte deebistee nama dinqisiifamte himte hedduu galatoomi siin jedha. Family free family free family okay maqaan kee dheeraadha nama dhiba waan ofiitiyya akka yaani gaafiin na gaafate tuni dura haase dinqisiifadhu barbaade natti fakkaate maqaan kiyya kun osoo harkaafaa jira. La gonguma ani sijjammar warroota yuutuubii waliin hojjanna duraan ijoollee wajjin hojjanne keessa namoonni baay'een inuun jiraniyyuu amma namoonni waliin hirriba itti dhabne baay'inni isaanii gargar faca'anii jirra waan ta'eef waluun beeknu wal barru dhiyoodha. Garuu si baruu kiyyaa fi hedduun itti gammadee jira siin jechuu barbaada. Dhugaa dubartii jabduudha, dubartii cimtuudha, dubartii nama jajjabeessitu asumaan itti fufii amalli kun sirraan ka'inii siin jedha. Akkuma ijoollee bara kanaan ta'in ijoollee bara dhufuu ta'in. Galatoomi aadde sitti qoosaa akka jiruun beeta jedhee abdii qaba. Nam beeka problem hajiitti. Hayyee kabajamtoota fi hordoftoota dhaggeeffattoota keenyaa gaafiin keenyaa ittuma fufa garuu amma sababa teeknikaatiin gaafiif deebiin keenya addaan cituu heda waan ta'eef inshallah yeroo biraa sagantaa biraatiin akka walitti deebinu abdiin qaba. Mee asumaan hordoftoota tiyyaa nagaa itti dhaamii akkasumas immoo yaada qabanillee mee waa jedhimme. Okay, kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota waan ofii AM waan Ingiliffi kanallee hin beeku.
Maashaallah. Kanaaf ulfaadhaan isiniin jedha immoo iyyuu wanta dubbadhe keessatti gaafii isinii deebise keessatti jechuudha wanti yookaan ani dogongoree jiraate ilmi namaa dogongoraadha. Dogongora kiyya irra naa tara akka waan akkanaatitti hin deebine amma achiif an obboleettii keessan aamuu firii faamilii kan keessanii gorsan isiniin jedha. Akkasuma yaada gaggaarii yoo waan gaariirra jiraanne itti fufaa nuun jechuudhaan yommuu wanti nu isiniin jedhaa jirru kun isinii hin ta'in waan hin taane tatarteef galatoomaa waan hafe nurraa dhiisaa yoo jettanis koomentii jalatti nu barreessa. Haga viidiyoo biraatti walitti dachaanutti kan rabbi keessanaa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ayyee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu jennee jira wanti barreessinillee hin jira jedhee hin yaadu seerumaan dubbataa jira na fakkaata hedduu galatoomi akkasumas qeeqa qabdaniif komii qabdanillee yoo jiraatu komentii jalatti barreessaa dhugaa yaada nama jajjabeessu namaaf barreessa nama kamiyyuu haa ta'u wal haa jajjabeessuun isiniin jedha Oromootiyya hayyee waan haga ammaa nu kabajaniin waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jechuun jaalladha nagaarra nu tura kabajamtoota fi hordoftoota teenya.